Haqa Oromootiif gadaan daldaluun haa dhaabbatu labsee bagadaa si komaandoo. Uummata keenya dogongoree ergaatti nageessuullee ta'uun qabu hin gorfannaa kajedhu isaan walitti dhufanii uummata Oromoo irraa eegalee akka qaban kaa'isuudha. Kitaabni sirni gadaa maal qabate dhiyaate? Qabiyyeen isaa sadarkaadhuma jiruuni itti ka'ee amma olitti ce'umsa rabarraa gara doorii gahee fi gaafatamummaa doorii. Gumaacha dubartoota qabsoo keessatti niqisiifachuu Suudaan kibbaa maal murteessetti sagantaa keessatti sanbeessimnaa oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu waliin tura. Loon waraan mootummaa federaalaatiif humna naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni nagaa 24 ajjeefamuu Doktaarii Magaal Maqaalee Rooyitaasiitiin namoota ajjeefaman keessaa daa'imni umriin 4 fi jaarsi gumsi 78 ta'uu Doktaarii kun hima. Ibsi waajjira ministeerii muummee garuu sababa lola kanaatiin lammiileen nagaa hin ajjeefamne jedha. Waajjirri kun ibsa kenneen opereeshinii mootummaa naannoo Tigraay deemsisamaa jiru gara xumuraatti dhiyaachuu hima. Ibsi waajjira muummee Galaana Balaayitaa Kitaanutti dhiyeesse. Opereeshiniin waraanni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessatti adeemsisaa jiru gara xumuramuutti dhiyaachuu waajjirri ministeera muummee ibsa wiixataa irraa baaseen beeksiseera. Torban dura humnoonni federaalaa magaalaa Maqalee erga to'atanii booda opereeshinichi xumura akka argate ibsamus bakkeewwan garaa garaatti lolli akka ture gabaafamaa ture. Ibsi kun hojiin amma mootummaan itti jiru humnooti TPLF kanneen miliqan seeratti dhiyeessuu, tasgabbii mirkaneessuu akkasumas lammiileen buqqaanii fi naannicha keessatti rakkachaa jiran gargaarsa akka argatan gochuudha jedheera. Yeroo lolli naannoo Tigraay eegale humnoonni TPLF cimoo fi waraanaan kan qoraman akkasumas meeshaa waraanaa cimaa kan hidhatan waan ta'aniif lolli akka ministeerri muummee Abiy jedhan dafee raawwachuu dhabuu malaa jedhamaa ture. Kanaanis lolli Tigraay keessa riphee loltummaatti geessu mala jechuun kanneen ibsan turan. Opereeshinii waraanaa torban 3f taasifameen garuu waraanni federaalaa magaalaa Maqalee to'ateera. Dubbiin waa'ee hidhattoota TPLF gadhiifame soba gareen yakkamaa ittiin jedhan gadhiiseedha jedha ibsi waajjira ministeera muummee. TPLF duubatti deebi'uun isaa tooftaaf akka ta'e akkasumas caasaa naannichaa qabatee socho'aa jira jedhamee inni ibsames dhugaarraa kan fagaate jechuun waajjirri ministeera muummee ibseera. Wanti dhugaan garuu gareen yakkamaa sirriitti mo'ameera, addas faca'eera, riphee loltummaa gaggeessuufis ga'umsa dandeessisurra hin jiru jechuun ibse. Dhalattoonni Tigraay nagaa, tasgabbii, bilisummaaf guddina barbaadu jechuun gareen kun garuu of jijjiiruu yoo dide Itoophiyaa ijaaruuf michuu amansiisaa ta'uu hin danda'u jedha ibsi kun. Gama kaaniin dhaabii TPLF ka hooggantoonni isaa ijoo ajajni hidhaa itti bahee barbaadamaa jiran irra deddeebiin lammiileen nagaa mootummaa federaalaan ajjeefaman jechuun himachaa turan. Opereeshinii kanaan lammiileen nagaa hin ajjeefamne ka jedhu mootummaan federaalaa gareen yakkamaa lammiilee nagaaf dhiphata jechuun waan hin yaadamnedha jechuunis ibse. Gareen miseensota raayyaa irratti ajjeechaa raawwate akkasumas Maayikaadiraatti namoota hedduu fixe magaalota Baardaariif Gondar ummanni hedduu keessa jiraatutti meeshaa waraanaa dhukaase miseensota raayyaa ukkaamsee fi lammiilee nagaa akka dahootti fayyadamee lola gaggeessu lammiilee nagaaf dhiphata jechuuf hamilee hin qabu jechuunis ibse. Torban darbee mootummaan Itoophiyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin kanneen naannoo Tigraayitti deeggarsa fedhaniif deeggarsa geessuuf walii galaniiru. Hojiin kun hojjetamaa jiraachuus waajjirri ministeera muummee ibsaa har'aa keessatti eeree jira. Deeggarsi kun baqattoota naannicha keessa jiran kan ilaallatu ta'uunis ibsameera. Mootummaan lammiilee baqatan ni deebisa, akka jireenya duriitti deebi'anis deeggarsa taasisaa jedheera. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay dheessuun lammiileen gara Sudaanitti baqatan 40,000 ol ta'u. Bakkeewwan hedduu naannichaatti tajaajilli teleekoomii waan adda cuteef ammallee haala lafa jiru jiraattota irraa baruun rakkisaa ta'eera. Dubbii himaan TPLF kataan obbo Getaachoo Radaa garuu akka harkin kenninee fi beekaa magaal Maqalee gadhiisan jimaata dabru BBC'tti himanii turan. Maqalee keessatti waraanni akka hin banamne jecha magaalichi gadhiisne jechuun dubbatan. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa booda kutaalee Oromiyaa hokkaree keessatti uumame namaaf qabeenya irra miidhaan qaqqabe keessaa magaalaa Shashamannee tokko sochii jireenya hawaasaa laafatee ture. Bakka itti deebisuu fi araarsa buusuu irratti konfereensii xiyyeeffatee guyyaa lamaaf magaalaa keessatti to'atame. Konfereensii kan qindeessan abbootii gadaa si komaandoo haala nageenya magaalatti ilaalchisuun labsii labsan. Waayilii keenya Abtaamuu Xibaaboo waa'ee labsii kanaa gorsa abbaa gadaa kataan abbaa gadaa nageessoo gammachuu gaafate. Hawaasni kun hawaasa ni waliin yeroo dheeraa magaalli Shaashamannee indaa qoramtee dura jammaree ni waliin jiru waan ta'eef gama gargaarsaatiin gama
ijaarsa deebisee ijaaruuf naannoo jiraniin walitti buunee gargaaraa turreerra. Amma ammoo hawaasni naannoo kennaa namoonni gariin abdii kutatanii naannoo kanatti jiraachuu fi hineessamaan qabna kaje sodaan isaan keessa waan jiru uummata kanaan walitti buunee taaseen gaafas taasee sun bakka lubbuu akka irra jammarree sabaaf sablammeen uummata nabi Aadam tokkochaa wajjin jiraannaa rakkoo jiru waliin dhoofnaa uummata keenya ka dogongoree ergaa diinaa geeggeessullee ta'uu qabu hin gorfannaa kajet isaan walitti dhufanii uummata Oromoo irraa eegalee akka qaban. Mee isinillee abbootiin gadaa murteessuu keessan dhageen jira. Maal murteessitan? Nu kan jenne maqaa uummata Oromoo uffatanii ergaa biraa deemee nurratti hin geeggeeffamu. Ijoolleen abbaa gadaa dogongoraadhaan deebisu. Namni jiru ammoo maqaa ijoollee abbaa gadaatiin ijoollee keenyaatiin deebee hawaasa keenya irratti miidhaa geessuu hin danda'u. Gadaan kaleessa gaafa uummata saba kamuu fi ture saba tokkochaa dhagoodee murree karaan kagadaati, malkaan kagadaati, manni kagadaati, gaaddisi kagadaati, dugugguruun kagadaati, namni karaa gube kiyyaa miti, namni ba'ee saba biraa taa'ame kiyyaa miti, nama nafsi murtee gadaati karoora dhugaati alatti ba'ee karatti ba'ee kiyyaa miti, ilma kiyyaan gorfattaa, sabaaf saba lamni inni keessa jirtanillee maqaa uummata Oromootiin fakkaatanii afaan Oromoo haa ta'u Oromoo gootanii maqaa Oromoo gurraachessuu qabdanii kaje. Egaa labsii kana labsitanii jirtu kana booda uummatarraa maal eegdume? Seera kana akkamiin irra oolchina hoo jenne amma Shaashamannee karaa shantu seenaa karaa shan Shaashamannee seentu karaa Finfinnee irraa dhufu akkasumas keessa guutee dhabuufi hawaasaa fe'u karaa Wandoo qabu karaa Baale irraa dhufee akkasumaan walakka deemu karaa shanan uummanni Oromoo gubbaan kan jiru waan ta'eef ilma ofii akka eeggatu ilma karaa ba'ee badaa'u namni karaa tuqe gosoonni naannoo sanii akka itti gaafatan dhabbii dabarsinee waan ta'eef ofii baanii poolisii guntaan poolisii hukumaa ta'anii uummanni aadaa ofii irratti uummata ofii akka eegu. Uummanni Oromoo saba kamuun guddifata hin dabataa hin moggaafatu. Kana waan ta'eef sabni magaalaa kana keessa jiru loon hin jirru yaaboo kenna waan ta'eef yaaboo keessanii amaana isinitti haa ta'u eega jennee labseessana dabarfanne. Amma haarawaa dabsinee seera baafatuun guntaan seera kaleessa Oromoon danda'u dumaaniif abbaa odalloo odaa roobaa jalatti seera kaleessa yakka salaamataa fi furdaa torbaa murattee hojii irra oolchuuf hanqina jalaa ta'e moototaan hojii ta'e mootummaa biraan uuman jedhanii addaan bittinneessanii turan malee murtiin kama kaleessa murame san irratti jabeessanii akka eeggatan kan jedhu dhabbiin keenya akka dabarsinu. Akka xiqqoo mandoote namni hadha walitti ga'e aanaa Siraaroo irraa dhufee jira, Saannaa irraa dhufee jira, Nageenya irraa dhufee jira, Qofan irraa dhufee jira, Wondoo irraa dhufee jira. Namoonni kun dhaamsanii irraa fuutan kana fudhatanii naannoo keessanii galtanii hojii irra akka hojjetan sajenne waan dhaqeen Rakkoon akkanaa yoo mudate duudha sirna gadaatiin furuuf waliigallee ka jedhan hoogganaan waajjira kominikeeshinii magaalaa Shaashamannee obbo Baaldoo Galatoo kanaan booda rakkoon akkanaa nuti hin deebi'uu jedhan manneen jireenyaa 800 caalan barbadaanii turan suphamuun bakka deebi'uun kan himan hoogganaan kun garuu hoteelii sadarkaa eegatan lakkoofsa 20 ta'an bakka hin deebinee jedhan. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo isiniif dhiyeessina. Ministeerri muummee Abiy Ahmad daawwannaa hojii guyyaa lamaaf roobii dhufu irraa eegalee gara Keenyaa dhufuun akka jiran mootummaan Keenyaa ibsa. Daawwannaan ministeerri muummee Abiy Ahmadiif Uhuru Keenyaataa daangaa Mooyalee irraa jalqabee taansee buufata doonii Laamuu. Kanaan dura Keenyaa wayita daawwatanii turan ijaarsi piroojeektii Laamuu ka biyyoota sadii Keenyaa, Suudaan Kibbaa fi Itoophiyaa walitti hidhuu ilaalchisee mallatteessanii turan. Paartiin mormitoota Suudaan Kibbaa gahee dubartoota akka rafutama dirqama ta'u hoogganaan isaanii Riek Machaar murteesse. Akka isaan jedhaniitti murtiin tun gumaacha dubartoota qabsoo keessatti qabduu fi bilisummaa Suudaan irraa argataniif. Loltoonni dubartoota loltoonni dhiiraa waliin fuuldura dhaabbattee loltee jedhu. Filannoon Gaanaa kaar jalqabde lammiileen biyyaa pireezidentii fi miseensota paarlamaa 275 filachuuf pireezidentiin Naannaa Akuufoo barcumaaf deebi'uuf pireezidentii duraanii Joon Mahamaa wal dorgomuu jiran filannootan keessatti kun filannoo 8 eegii Gaanaan paartiilee siyaasaa hedduutti waggaa 1992 deebiti. Dureen amantaa Kaatolikii Poop Francis $121 miidhamtoota Moozaambikiitiif gargaarsa kenna. Shororkeessitoonni aanaa Kaabo Delgaadoo keessatti nama hedduu jeeftee nama 500 mana isaanii irra buqqiftee jedhan. Paappaasii Pembaa Luis Fernandoon akka jarri kun gargaarsa argatu iyyuuf jira.
Arjentiinaan miidhaa COVID-19 dandamachuuf dureessitoota 12,000 irraa gibir keetti. Galiin gibir kanaa kan irraa argamu meeshaalee wallaansa fayyaatii fi kanneen sababii kooronaavaayirasii miidhaman deeggarsuuf oolaa jedhan. Arjentiinaan biyyoota addunyaa kooronaavaayirasiin garmalee miidhe keessa tokko. Waggaa afur eegee sirni gadaa hambakilee addunyaa ta'e UNESCO galmaa'ee barnoonni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti barsiifamuu jalqabe. Wiixata dabreerra kaasee barnoonni sirni gadaa akka gos barumsa tokkotti manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisan hundi keessattuu kennamuu jalqabe. Hoogganaan itaanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efrem Tasammaa gadaan akka gos barnootatti kennamu fedhii uummataatii jedha. Bizwar Qolaanatti dubbise. Fedhiin uummata keenyaa hayyoota keenyaa baay'ee guddaadha. Fedhiidhumti kun immoo barnootaan akka inni deeggaramu ta'ee jira. Kanarratti hundaa'uudhaan qorannoon tokko fedhiin kun maal fakkaataa isa jedhu gadi bu'ee qorannoon gaggeeffamee ture. Ogeeyyii sirna barnootaa akkasumas immoo karaa yeroo addunyaa Oromiyaatiin qorannoon akka gaggeeffamu ta'ee qorannoo kanarratti hundaa'uudhaan gareen sirna barnootaa qopheessu hundaa'ee gareen kuni sadarkaa barbaachisootaan dhaaba barnootaa qopheessuudhaaf ulagaaleen jiru. Ulagaalee kanatti fayyadamuudhaan wantoota barbaachisoo ta'an erga guuteen booda hawaasichuma keessaa ragaa jiran walitti qabuudhaan beektota walitti qabuudhaan yuunivarsiitiiwwan dhaabbilee dhimma barnootaaf sirna gadaatiin wal qabatan walitti fiduudhaan kitaabni qophaa'ee jira. Kutaa tokkoffaa fi hanga kutaa 8ffaatti. Amma kitaabni kun sirna gadaa irratti fuulleffataa qabiyyeen isaa guutuun caaseffamaa fi akkaataa bulchiinsa sirna gadaa irratti hundaa'ee jechuudha. Inni qabiyyeen isaa sadarkaadhuma jiruun itti akaaka'ee amma olitti wantoota barbaachisoodha jedhaman hundumaa kan of keessaa qabateedha. Mata dureewwan ce'umsa rabarraa gara doorii gahee fi gaafatamummaa doorii faaruuwwan adda addaa waaqeffannaa wajjin kan wal qabatanii bulchiinsa sirna gadaa jaarmiyaalee immoo waaqeffannaa keessa illee jiranii sirna gadaa keessa jiranii kan kana fakkaatanii hundumaa kan of keessaa qabudha. Baay'ee bal'aadha. Biiroon barnoota Oromiyaa gocha hojii hojjete kanarraa bu'aa akkamii eegaa sirna gadaa guddisuu irratti waan amma hojjettan kun jijjiirama akkamii fiduu danda'a jettanii yaaddu? Keessumattuu erga kitaabni kun erga qophaa'ee as warrumti qopheessa illee erga keessa galanii qo'achuu jalqaban booda baay'ee ajaa'ibsiifachuu qabeenyi keenya guddaan lafatti hafuusaa hubatanii keessa isaa gadi fageenyaan kitaabileen kun yeroo ilaalamanii wantoota hedduu of keessaa qabu. Karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa saayinsii dabalatee wantoonni jiran hedduudha. Isa kana yeroo kana wajjiniin akka deemutti waan qophaa'eef karaa hedduu jijjiirama fiduu danda'a. Beekumsaan isa ta'uu, ogummaadhaan isa ta'uu, amalaan barattoota keenya biratti yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa hin fidaa. Jijjiiramni kun immoo ce'umsa biyya kanaatiif, ce'umsa Itoophiyaatiif, ce'umsa gaafa Afrikaaf illee ta'a. Oduu biraatiin yoo sanii daballee dhukkubii maalummaan isaa hin beekamne bulchiinsi Kibmindiitti yoo xiqqaate namni 227 hospitaal seenanii namni tokko lubbuu dhabe. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala kanaa ganuma nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessaan sagantaa kanaa Hamza Hussein ture keessaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Yoo waaqee jedhee borsaatti akkana walitti deebina. Nagaa waaqa kee bulaa, oraa bulaa deebana, hangafamaan dhan bulaa.